Galee ramti ati garuu kan argite Yesus Kiristoosidha. Yesus Kiristoos bifa qaba. Maaramii irraa kan dhalate ilma dhiiraati. Gabrieliin akkuma jedhe ilma dhiiraati deessa maqaa isaallee Yesus jettaan akkuma jedhan eeyyan ilma dhiiraati. Atillee fakkeenya maalii qabda? Fakkeenya ilma dhiiraa qabdaa jechuudha. Waan biraa miti kun inji malee Yesus Kiristoos ፍጹም አምላክ ነው ካጀር ወንጌል ራ እንጂ ተቆ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማን በከነ ድሮና ዴሪስ ከነ ደም ባፈጭ በርባድ ሰባቢ ታይለላል ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነባስ ተምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ደተር ተምቲ ከናፍ በከነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ደግሞ ነማን ከነ ዴሪስ አራጅ ላይ ቱዳፋን ማን ዴሪስ ዋጋ ጉቱ ነማ ጉቱ fakkaatti nama kana teera itu fragana fi ayah raga ishiga amma gaga si deebisutti gaami fitsum sawno kaje raga fi okay ishi oye ka tale ko si deebisa bir obsaan ol dhaggeeffannaga yeroo si deebisu akkuma gaafi kee fudhutti amma si deebisutti naayeki pada Yesus Kristus waga gutu nama gutu ragana fi doit yen waga nama gutu Filipiosi lama jaba faddu nasi dubbis nama gutu kan isa jechisiisu already akka namaatti gara biyya lafaa dhufe nama wajjin nyaatee dhugee beela'ee dheebote biyya lafaa uumama hunduma nama siin hin jenne kennu godhage politika waaqa fuudha nama macaafuma qulqulluudha si deebisa maal nama miti jechuun dandeessu waaqa miti jechuus hin dandeessu yoo dandeessa ta'e immoo nasii fida ragaa okay waaqa fuudha nama fuudha jette kennu ni gate ishina dhaggeeffadhu kaasinusha na aga si deebisutti saati bal'aa qabna miti sinusha walii galla jenneetu wal waaqa aga si deebisee xumurutti qaxalee kona eeggan okay angaati na gaafattee ibsatte waa hunda jettee xumurtutti sin eeggan anis si galee tole gooftaa Yesus Kiristoos nama kan isa jechisiisu akka namaatti biyya lafaa dhufee nyaatee dhugee beela'ee biyya lafaarra adeemaa ture kuni nama isa jechisiisa nama ta'ee waan dhalatee fayyisa waaqa guutuu kan isa jechisiisu immoo Isaayyaas 43 lakkoofsa 11 irratti ana duwwaatu waaqayyoodha ana malee isaan kan biraan jiru jedhe ragaa Filiiphoos nama ta'uu fi waaqa ta'uusaa kan ibsu ragaa Filiiphoos 2:6 akkas jedha inni bifa waaqayyummaati utuma jiru ulfina isa waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti afanitti hin lakkoofne sigalee inni bifa waaqayyummaan utuma jiru asirratti meen point naqab inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina isa waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti afanitti hin lakkoofne inni ulfina sana gadhiise akka waan tokkotti hin galle of godhe bifa garbummaa hin fudhate fakkaatti namummaatiin hin dhalate waan hundumaa nama ta'ee argame jedha bifa waaqayyummaa otuma jiru okay akka waan qabatanii afanitti lakkoofne dhufe nama ta'ee dhaabi kana yeroo baay'ee si kenne akka barsiisaa wangeelaatti jechuudha dhaabbata haadhoko oi sitti kulbakenna dedina kan hunda fudhattee yoo kan jedhu lukkisii takkitti si kenne lukkisii takka haadha biyyaa lukkisii takka bichaa si kennata amma Qolaasiyaasii tokko 15 si dhageessi dubbiseen isa boodatti darba inni bifa waaqayyummaan dura ture suni nama ta'ee akka gara biyya lafaa dhufe immoo sitti argisiisa akka inni waaqummaa sun akkamitti namatti mul'ate Qolaasiyaas tokko 15 akkas jedha Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha uumama hundumaa dura dhalate jedha inni bifa waaqayyummaan dura ture nama ta'ee gad dhufee dhalatee argame sun immoo bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamneen immoo dhufee karaa Kiristoosiitiin namatti mul'ate itti fufi gaaffii kee yoo asirratti siin gallees gaafadhu
jalqaba irratti sinaanan dubbatanii ilaala. Uummanni kun si dhagee jalqaba irratti ani kanan naffi deette Yesuus Kiristoos ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ዋጋ ጉቱዳ nama guutuudha kan jedhu fideetti tokko lammaffaa irratti ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶሲif waaqayyoon tokko jettee dubbattee turte jechuudha bakka kamittuu wangeela keessatti ኢየሱስ ክርስቶሲif waaqayyo tokko hin jedhu sababiin isaa maasitti fakkaate abbaa ilma hafuura qulqulluu sadaan waaqayyo tokko ka jedhu wangeela hin jiru waan ta'eef ittaansuudhaan ደግሞ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ከጀሩ ደግሞ ራጋናን ፊደት ገርወት ራጋን kan fidde waan biraati kanas fidde misra sigaawudha kanas fidaan jechuudha ቆይ kan fidini ani kanan barbaadu sirra ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ከጀሩ tokko lammaffaa irratti ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ duraanillee tureera garuu foon uffatee dhufee jettee tamti ana abbaatu na caalaa jedhee dubbateera wangeela Yohaannis keessatti lama jedhe sadaffaa irratti ደግሞ jechuun ኢየሱስ ክርስቶስ jedhu kakuu moofaa keessa hin jiru ኢየሱስ ክርስቶስ kan jiru kakuu haarawaa keessa akkasumas kiristaanummaan kan moggaafame maaliidhaani barattoota hin nageenye kanan dubbachaa ture sorry addannaa laakute qasaleeko rakkoon hin jiru ani kanas irraa barbaadu ilaalaa gabaabadha aab wald መንፈስ ቅዱስን tokko kajedhu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan isaanii tokko ta'uu fi tokko ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው kajedhu kan nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu ragaa bichaan barbaade jechuudha mabraaraa biraa wayis ደግሞ ምስጢረ ሥጋዌ dhaqxee wanti ati dubbisu tokko hin jiru jechuudha kasirraa barbaadu siifan kenna waaqayyoon ኢየሱስ ክርስቶስ waaqa guutuudhas nama guutuudhas kan jettu itti uummata irratti waadaan agaltee naafiti ya ragasi fide jirasi jechara berkataleku Filiphiosi lama lakkoofsa jaarratti inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru inni jedhu akka waaqayyo ta'ee ture sitti dubbata okay inni ulfina sana akka waan tokkotti hin lakkoofne dhufee nama ta'ee mul'ate muluu isaatiin irra deebi'ee dubbisa Luqaan 2 muluu isaatiin nama ta'ee argame jedha okay nama miti jechuu hin dandeessu maaliif gara biyya lafaa dhufee nyaatee dhugee beela'ee dheebotee akka namaatti waan namni ilmi namaa dabarsu tokko dabarse waaqa kan isa jechisiisu immoo qulqulluu waan takka cubbuu tokko ofirraa hin qabu kun waaqa isa jechisiisa ragaas immoo ani waaqayyoodha jedhee Isaayyaas 43 lakkoofsa 11 irratti dubbateera okay inni nama guutuu fi waaqa guutuu isa jedhu ammas as qabatu gurra keenan dubbisa Filiphiosi 2:6 inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii afanitti hin lakkoofne Sigale inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru inni kun already waaqa ta'ee jira okay waaqni fi abbaan ilmi immoo tokko miti yookaan immoo abbaa ilmi immoo tokko miti kan jette irratti tokko Yohaannis 10 lakkoofsa 30 irratti ani fi abbaan tokko jedha okay ragaan isaa Yohaannis 10 lakkoofsa 30 garuu asirratti inni bifa waaqayyummaan otuma jiru seen already akka waaqa ta'ee jiru sittime tokko inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame lama ragooleen kun Filiphiosi 2:6 baasiitii dubbisi ashi dhagee tokkoffaa irratti Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 naafidde eenyuun aab አንድ ነን አጀር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው የሚል የለም አባ ኢልማ ፉር ቁልቁሉን tokko kajet inju achuma wangeela Yohaannis keessas maal jedha ana abbaatu na caala jedha tokko lama farata achumatti ደግሞ wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti maal jedha si fakkaate ani namni jecha kooson taane jecha waaqayyo kajedhu hundu mootummaa waaqayyo dhaaluu hin danda'u nama jecha abbaa kootii dhaga'uudha jedhee dubbatalla sadaffaa irratti abboommii koo eegu jedha malee jecha abbaa koo jiru abboommii koo eegu dhagee ilaalkennu ka natti darbine si ittaasuudhaan ደግሞ ragaa nam fidanaan jette ኢየሱስ ክርስቶስ waaqa guutuudhas
nama guutuudhas kan jedhu. Sababiin isaallee wangeeluma kee keessatti ragaa afaan Ximootiyoos boqonnaa 6:16 waaqni mul'atu jedhu galeera miti. Karaa Yesuus Kiristoosiitiin namatti mul'ateera. Waaqni mul'atu isa jedhuuf isinushaa. Luqaas Yesuus Kiristoosii fi waaqni garaagarummaa yoo qabaatan ta'e nan taradda akkasitti. Yesuus Kiristoos waaqni garaagarummaa qaba. Tokko isaan waaqni mul'atu inni jedhuu fi Yohaannis Luqaas 10:21 dhaqii dubbisne sarkaraa macaan. Sarkaraa macaan. Injira macaafni dubbisaaf. Ishi qaxalee komeenaa dubbisi. Dhagee ilaal kennu gaaffiin si gaafadhe keessatti gaaffii qaxxaamuraa bicha naa deebisa. Waaqa fi Yesuus Kiristoos garaagarummaa qabanoo hin qaban. Yoo garaagarummaa qabaatan okay. Inni waaqayyoodha ber qaxalee koo inni iyyuu waaqayyoodha siin jechaa jira ber. Akkamittiin eega. Maqaa waaqayyummaa kormee otoo gara biyya lafaa hin dhufiini waaqayyo jedhamee beekama. Edda gara biyya lafaa dhufee dhalatee maqaa Yesuus Kiristoos jedhu qorree jeddatti mogga'ee Yesuus Kiristoos jedha. Moggaasa maqaatu waliin lama malee waaqnis isuma Yesuus Kiristoosis isuma ragaa wajjin. Eshi bakka kennaa ilaalaan jechuudha. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoos ለምሳሌ ማርያም yoo deessu jechuudha ማርያም አትፍሪ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽና ስሙንም አማኑኤል ብለሽ ትጠራለሽ ኢየሱስ ብለሽ ትጠራለሽ jedhee kan itti moggaasa malee ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ jedhee malee እግዚአብሔር ትወልጃለሽ jennee achittis tokko waaqni ilaalani lammaffaa irratti ደግሞ ani kanas hin jedhe Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuudha ka jedhu ragaa naafi kana osoo irra hin tarin jechuudha. Gooftummaan mataa isaarraa irra dabarisas dhiira faayisaa ilmaan namootaa jedhame. Sigaleera achirrattis yeroo Jibriitti ergu. Maqaa isaa Yesuus jetteen moggaaftaa inni faayisaa biyya lafaa hundumaateedha. Okay. Bakka faayisaa jechuun waaqa jechuudha. Faayisaa jechuun waaqa jechuudha. Waaqayyootu faayisaadha. Inni faayisaadha maaliin beektu ati hin talaku. Seexanni takka yoo gabbarte gabbara ishee sana yoo guutteef ta'e yeroo dafsi fayyisti ilaalaata. Seexanumtu yoo gabbara ishee guutteef tokko bakka kanatti wanna siin jedhu kan biraan dhagaye. Fitsum amlak fitsum soono ka jedhu ragaa wangeela naafidito irra tarra yaada kana mikinaatuma Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuus jettee situ dubbisee situ jedhe waadaa galtee ragaa siifan fidatan jedhu waadaa si dubbisa edana dhaggeeffatan mallee irra deebiin si dubbisa ijoollee warra maal isin shamaa waliin dhageenye. Mata dhageessanii fayyite dura kan inni nafide Yesuus Kiristoos waaqa guutuu ta'uusaa. Inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiruu inni jedhu waaqayyo akka ta'eeruma waaqayyo akka hin taane ibsa. Tokko naaf deebisi. Dara deebii. Inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiruu inni jedhu kun waaqayyo akka ta'ee jiru moo waaqayyo akka hin taane jiru mul'isa. Okay, ani gaaficha siif ibsa sababiin isaallee waaqa guutuu nama guutuu ka jedhu namti daragaa. Okay, naaf deebisi kana kormee sitti maali? Gaafii si gaafa deeban wangeela ta'edha. Okay, waaqa guutuu kana siin jedhee dhaggeeffatu baata. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii hafanitti hin lakkoofne inni jedhu sun already waaqa guutuu akka ta'e nutti hima. Maaliifi inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru waan jedheeti nutti dubbatu. Lakkoofsa 7 inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaa hin fudhatee fakkaattiin namummaatiin hin dhalate waan hundumaan nama ta'ee argame jedhee nama akka ta'e lafa kaa'a. Tokko. Yeroo tokko biyya lafaa kanarratti nama ta'ee kanti cubbuu hin qabne rabbiin tokkicha waaqayyoon malee jira moo hin jiru? Gaaffii kananaaf deebisati. Ashidhatee lakkiyyaa. Atis nama
Anis na galeeramti bakka kanatti ilaalaa Google walaa dubbisnuuti Yesus Kiristoos ila waaqa guutuudha nama guutuudha kan naan jedhuuf siifan fidanaa jette malee bifa waaqayyo hin jedhu. Atis bifa diimaa qabaachuu dandeessa, anis diimaa qabaachuu hin danda'a. Ati gurraacha qabaachuu dandeessa, anis gurraacha qabaachuu hin danda'a. Bifti gurraacha sila ta'eef aniif ati tokko jechuu hin dandeenyu. Yookaan immoo ani fitsum kennaa guutuudha, kennaan immoo fitsum zinnaaf guutuudha jechuu hin dandeessu. Waaqayyummaa utuma jiruu inni jedhu kun waaqa moo waaqa miti mul'isa. Ani kanatti irraa barbaadu laal kennaa. Yoo hin jiru ta'e hin jiru inni bira taphata. Waaqa guutuudha. Ani waaqa guutuudhas nama guutuudhas kan jedhu waaqa naaf dhiyeessin jedhu. Siin fidaa jettee turte galeera miti. Ragaa siin fidanaa jettisan kinoo Yesus Kiristoos uko asitti waaqa guutuu nama guutuu jedhaa naan jedhu. Ati bifa waaqayyootiin ni jette galeera miti. Waaqayyootiin jettu kanatti ilaallata jechuudha. Ati tokkoffaa irratti waaqayyo argite waaqayyo bifa qaba jechuudha. Galeera miti. Ati garuu kan argite Yesus Kiristoosidha. Yesus Kiristoos bifa qaba. Maaramii irraa kan dhalate ilma dhiiraati. Gabreeliin akkuma jedhe ilma dhiiraa ni deessa maqaa isaallee Yesus jettaan akkuma jedhan eeyyan ilma dhiiraati. Atillee fakkeenya maalii qabda? Fakkeenya ilma dhiiraa qabdaa jechuudha. Waan biraa miti kun inji malee Yesus Kiristoos fitsumsa fitsuma amalaaf nu kan jedhu wangeela irra hin jiru tokko lammaffaa Eshi kun fitsuma amlaak ነው adamma waaqa dhugaa ta'uu isaati miti kan dubbattu. Amma gaa tokko tokkoon immoo macaafa gargar fidee sitti maqaa akkasii galuutu walirraa fudhan. Lakkoofsa 7 sii dubbisee annu waaqummaa sammuu bakka biraa dhageessii dubbisa dhaggeeffatu. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaa fudhatee fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame kan jedhu kun nama akka ta'e himeera moo hin himu? Naaf deebisi. Asitti waaqa guutuudhaaf hin jedheera nama guutuudhaaf hin jedheera Oromoo nama moo nama miti mul'isi. Nama guutuu akka ta'e ibsa moo waaqa guutuudha nama guutuudha kan jette hin himu. Asitti ammas qabaatu. Ati kan dubbattu waa'ee sigaa'uu Kiristoos kuntii jiraachuu isaa dubbattu kan nama ta'uu isaa dubbataa jirtu. Amma na dhaggeeffatu. Waaqummaa isaa siin fida bira akkasitti dandarbu bari. Sii galee waaqummaa isaa. Lakkoofsa 7 kootu gana dhaggeeffatu dhaabadhuuti. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame kan jedhu kun nama guutuu akka ta'e ibsa moo hin ibsu? Eshi namaati sababiin isaa maal sitti fakkaata? Dhagee sababiin isaallee laal dhagee kennu. Lafa dubbatiisu dursa ani daa'ima tokko osoo hin ta'e fakkeenya namaatti nan da'a malee fakkeenya waaqatiin hin da'u. Sigaleera miti? Namummaa isaa nama keeti gaanan barbaadu nama guutuu ta'uu isaa achirratti nama manuu keeti. Namummaa isaa mana nama naani. Bakka already kanaan ala maal barbaadani namummaa isaa daamantee waaqummaa isaa immoo siin fidu. Waaqummaa isaa moo nama? Waaqummaa isaa immoo achi eefallaatu nama ta'uusaa waaqa ta'uusaa kana kan barbaadde miti. Injiru kan waaqa ta'uusaa sitti moo? Kootu gasiifan fida siifan fida ka macaafarra siifan amma immoo ati nam fida kan naan jette jalqaba irratti Yesus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha ragaa siifan kenna naan jette tokko lammaffaa irratti immoo ani eeyyeen Yesus Kiristoos ila ergamaa rabbii ta'uunsaa akkasumas dammoo ana abbaa kootu na caala jechuunsaa akka aangoo abbaan kenneefi akka dubbate wangeelii Yohaannis keessattis nuu iballama. Sadaffaa irratti dammoo wanti hubattu keessatti ila abbaa ilma hafuura qulqulluu sadaan waaqa tokko miti. Sababiin isaati wangeelii Yohaannis boqonnaa 30 irratti kan naaf fidde aniif abbaan tokkodha malee anii fi hafuurri qulqulluu fi abbaan tokko kan jedhu naaf hin finne lama. Ani kanas irraa barbaadu deebii gabaabaa Yesus Kiristoos waaqa guutuudha moo nama guutuudha tokko. Lammata irratti dammoo Yesus Kiristoos waaqa qaba moo waaqa qabu lama. Kana lamaan naa deebisnaan karaa kan ittiin irra jechuudha. Tadiyyuu kan gaafatte si deebseera nama guutuu ta'uusaa waaqa guutuu ta'uusaa gaaffii lama waaqa qabaaf hin qabu sana gaafatteerta. Kana jalqabaa waaqa Yohaannis 20
kudator barratti already akka waaqatti qabne sitti mee darbeera. Tokko jedhe maaramiitu jedhee siin jedhe. Waaqa qaba Timooti wangeela siin jedha. Maaramii Magdalaawwitu waaqa koo jedhee ergaa sana akka dabarsitu ishii abboomee siin jedhe ergicha dabarsaa kan jiru maaramii dhaqee dabarsa. Maaram Magdalaawwii. Eeshi dhaqee ilaal jechuudha. Bakka sanitti Magdalaawwit Maariyaamiin ergamtee inni tokko. Lammaffaa irratti dammoo maal jedhe Magdalaawwit Maariyaamiin gara waaqa koof gara waaqa keessanii jedhe. Gara abbaa koo fi abbaa keetii gara waaqa koo fi gara waaqa keessanii jedhe. Seeramti waaqa qabu ofiisaayyuu osoo inni laal dhagee kenna waaqa ta'e ani gara waaqa koo hin jedhu laal. Sila waaqa qabuuf gara waaqa koo jedhe. Waaqni sunoo eenyudha yoo jedhee egzaampilii siif kaase waaqni sun jalqaba fixiraatii keessatti egzaabeeruma jammaraa samaa inni namni rifettare kaa jedhe isa waaqayyo hin mul'anne isa jalqaba dachiif samii uume sanidha waaqni sunii jechuudha. Iyesuus Kiristoos dachiif samii uumne. Iyesuus Kiristoos kakuu haarawaa keessatti isa Maariyaam irraa dhalatee barattoota isaatiin kiristaanota jedhee moggaafisanidha malee jalqaba irrattuu sanyiin addaame Kiristoosidhaan inni uumamne kiristaana sin jedhamne jechuudha. Sin galeera miti kan jedhame barattoota isaatii tokko lammaffaa irratti dammoo waaqni sun eenyudha waaqa isa hin mul'anne Ximootewoos keessatti kan nuu ibse isa waaqa hin dhalanne hin mul'anne waaqni hin dhalatu jedhee dubbate garuu Yesuus Kiristoos dubree Maariyaam irraa dhalatee jira. Addunyaa kanarratti nyaateera dhugee jira akkasumas dammooti jechuudha. Erga du'aa ka'es qurxummii filatee nyaatee jira. Waynii dhugeera wantoota waayee siif kaasuu danda'a. Sin galeera miti kanaafuu akkasii ati gabaabaa waan galeera miti ati garuu kan argite Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoos bifa qaba. Maariyaam irraa kan dhalate ilma dhiiraati. Gabreeliin akkuma jedhe ilma dhiiraa ni deessa maqaa isaallee Yesuus jettaan akkuma jedhan eeyyan ilma dhiiraati. Atillee fakkeenya maalii qabda? Fakkeenya ilma dhiiraa qabdaa jechuudha. Waan biraa miti kun inji malee Yesuus Kiristoos fixuma amlaafnu kan jedhu wangeelarra hin jiru tokko lammaffaa Yesuus Kiristoos waaqadha moo Yesuus Kiristoos namaadha? Bakka kanatti dura naa deebisi. Kana addaan baafachuu barbaadu. Sababiin isaa ilaalaal waa'ee Yesuus Kiristoos na barsiista miti. Yesuus Kiristoos waaqa dheetteerta miti. Kanaafuu bakka kanatti Yesuus Kiristoos waaqadha moo namaadha? Kana naaf deebisi. Akka raajidha jechuudha afaan maal deebisi? Waaqa guutuu nama guutuu. Fakkaattii namaa ta'ee galateera. Nama guutuu jettuuf ragaa naaf hidha. Haa ragaa. Ishiga. Amma gaafasii deebisutti ፍጹም ሰው ነው ካየት ረጋግድ ኦኬ እሺ ቆይ ካታለቆ ሲደብሰ ብር ኦፍሳን ወል ጠገፈነጋ ይሮን ሲደብሱ አኩማ ጋፊ ከፍቁት አማን ሲደብሱት ናይክ ከፈኒ ገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ጉቱ ነማ ጉቱ ረጋና ፊዶ እይን ዋጋ ነማ ጉቱ ፊሊጶሲ ለማጃባ ፈዱ ነሲ ዱብስ nama guutuu kan isa jechisiisu already akka namaatti gara biyya lafaa dhufee nama wajjin nyaatee dhugee beela'ee dheebotee biyya lafaatti uumama hundumaa namatti siin hin jenne kennu dhagee politiki waaqa guutuudha nama macaafuma qulqulluudha sii deebisa maal nama miti jechuun dandeessu waaqa miti jechuus hin dandeessu yoo dandeessa ta'e immoo nasiifidha ragaa okay waaqa guutuu nama guutuudha jette kennu ni gate ishina dhaggeeffadhu kaasinusha na aga sii deebisutti saatii bal'aa qabna miti sinusha walii galla jenneetu wal waamne aga sii deebisee xumurutti qaxalee kona eeggan okay angaati na gaafattee ibsattee waa hunda jettee xumurtutti sin eeggan anis sii galee tole gooftaa Yesuus Kiristoos nama kan isa jechisiisu akka namaatti biyya lafaa dhufee nyaatee dhugee beela'ee biyya lafaarra adeemaa ture kuni nama isa jechisiisa nama ta'ee waan dhalatee fayyada. Waaqa guutuu kan isa jechisiisu immoo Isaayyaas 43 lakkoofsa 11 irratti ana duwwaatu waaqayyoodha ana malee isaan kan biraan jiru jedhe. Ragaa Filiiphoos nama ta'uu fi waaqa ta'uusaa kan ibsu ragaa Filiiphoos 2:6 akkas jedha. Inni bifa waaqayyummaati utuma jiru ulfina isa waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu
wanta qabatanii itti afanitti hin lakkoofne. Sigalee inni bifa waaqayyummaan otuma jiru asirratti meen point naa qabu. Inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru ulfina isa waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti afanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiise akka waan tokkotti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaan nama ta'ee argame jedha. Bifa waaqayyummaan otuma jiru okay akka waan qabatanii afanitti hin lakkoofne dhufee nama ta'ee dhaabi kana yeroo baay'ee si kenne akka barsiisa wangeelaatti jechuudha dhaabbatu. Haa dhoko. Oi. Lukkisitti kulba kenna dedhiidha kan hunda fudhattee yoo kan itti dhoorgi. Lukkisii takkitti si kenneen lukkisii takka haadha biyyaa. Lukkisii takka bichaa si kennata. Amma Qolaasiyaasii tokko 15 si dhageessi dubbiseen isa boodatti darba. Inni bifa waaqayyummaan dura ture suni nama ta'ee akka gara biyya lafaa dhufe immoo sitti argisiisa. Akka inni waaqummaa sun akkamitti namatti mul'ate. Qolaasiyaas tokko 15 akkas jedha. Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa dura dhalate jedha. Inni bifa waaqayyummaan dura ture nama ta'ee gad dhufee dhalatee argame sun immoo bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamneen immoo dhufee karaa Kiristoosiitiin namatti mul'ate. Itti fufi gaaffii kee. Yoo asirratti siin gallees gaafadhu. Jalqaba irratti isin haalan dubbatanii ilaala. Uummanni kun si dhagee jalqaba irratti ani kanan naffi deette Yesus Kiristoos ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ዋጋ ጉቱዳ nama guutuudha kan jedhuun fideetti tokko lammaffaa irratti ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ fi waaqayyoon tokko jettee dubbattee turte jechuudha. Bakka kamittuu wangeela keessatti ኢየሱስ ክርስቶስ fi waaqayyo tokko hin jedhu sababiin isaa maal sitti fakkaate abbaa ilma hafuura qulqulluu sadaan waaqayyo tokko ka jedhu wangeela hin jiru waan ta'eef ittaansuudhaan ደግሞ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ከጀሩ ደግሞ ረጋናን ፊደት ገርወት ረጋን kan fidde waan biraati kanas fidde misra sigaawudha kanatti fidaan jechuudha. Qoy kan fidini ani kanan barbaadu sirra ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ከጀሩ tokko lammaffaa irratti ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ duraallee tureera garuu foon uffatee dhufee jettee tamti ana abbaatu na caalaa jedhee dubbateera wangeela Yohaannis keessatti lama jedhe. Sadaffaa irratti ደግሞ jechuun ኢየሱስ ክርስቶስ jedhu kakuu moofaa keessa hin jiru. ኢየሱስ ክርስቶስ kan jiru kakuu haarawaa keessa. Akkasumas kiristaanummaan kan moggaafame maaliidhaani barattoota hin nageenye kanan dubbachaa ture. Sorry addannaa laakute qasaleeko. Rakkoon hin jiru. Ani kanas irraa barbaadu ilaalaa gabaabadha. Aab Wald Manfas Qidduusiin tokko kan jedhu maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu sadan isaanii tokko ta'uu fi tokko ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው kan jedhu kan nama guutuu waaqa guutuudha kan jedhu ragaa bichaan barbaade jechuudha. Maabiraaraa biraa wayis ደግሞ ምስጢረ ሥጋዌ dhaqxee wanti ati dubbitu tokko hin jiru jechuudha. Kan sirraa barbaadu siifan kenna waaqayyoon ኢየሱስ ክርስቶስ waaqa guutuudhas nama guutuudhas kan jettu itti uummata irratti waadaan hagaltee naaf fidi. Ya ragaa si fidee jiraansi jechaara birqatalee kun Filiiphiyoosi lama lakkoofsa jaarratti inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru inni jedhu akka waaqayyoo ta'ee ture sitti dubbata. Okay. Inni ulfina sana akka waan tokkotti hin lakkoofne dhufee nama ta'ee mul'ate muluu isaatiin irra deebi'ee dubbisa. Luqaan 2 muluu isaatiin nama ta'ee argame jedha. Okay. Nama miti jechuu hin dandeessu maaliif gara biyya lafaa dhufee nyaatee dhugee beela'ee dheebotee akka namaatti waan namni ilmi namaa dabarsu tokko dabarse. Waaqa kan isa jechisiisu immoo qulqulluu waa takka cubbuu tokko ofirraa hin qabu. Kun waaqa isa jechisiisa. Ragaas immoo ani waaqayyoodha jedhee Isaayyaas 43 lakkoofsa 11 irratti dubbateera. Okay. Inni nama guutuu fi waaqa guutuu isa jedhu ammas as qabatu gurra keenan dubbisa. Filiiphiyoosi 2:6. Inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii afanitti hin lakkoofne.
Sigale inni bifa waaqayyummaatiin otuma jiruunne kun already waaqa ta'ee jira. Okay? Waaqni fi abbaan ilmi immoo tokko miti yookaan immoo abbaa fi ilmi immoo tokko miti kan jette irratti tokko Yohaannis 10:30 irratti ani fi abbaan tokko jedha. Okay? Ragaan isaa Yohaannis 10:30. Garuu asirratti inni bifa waaqayyummaan otuma jiru seen already akka waaqa ta'ee jiru sitti hime tokko. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame lama.